Nagaan nagarra caalu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa fayyadu. Hordoftoota Qiddist YouTube jedhu jalatti kan argamtan biyya keessa biyya alaa kallattii mararra kan jirtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniidhaaf haa fayyadu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan nagaa namaa kennu waaqayyoo waan ta'eef jabeessee nagaa isin gaafadha. Isiniin jechuun jaaladha. Asumaanillee subscribe, like, nagochuu indagatina warri mana kootiidhaa fi keessummaa taatan warri immoo mana koo jirtan like, commenti na barreessuun na jajjabeessaa. Ana obboleetti keessan isiniin jechuun jaaladha. Tolegaa guyyaa har'aa maal qabattee dhuftee yoo jettanii guyyoota darban keessatti mucaadhaa fi abbaa hin qabne akkasumallee dheessumni ishee kan guddistu ABS irratti anis irratti hojjedheera, namoonni biraas irratti hojjetaniiru. Haa ta'uyyuu malee as keessatti waan hin hubadhe tokko keessaa waaqayyo guyyaas namaa qaba, namas namaa qaba. Dhugaadha. Waaqayyo ofii isaatiif qofa guyyaa namaaf hin qabu, namas namaa qaba. Nama akka namaa kaasu amanee jira jechuudha. Innis maalidha? Namni egaa warreen baay'een keessan dhaggeeffattanii jirtu. Anis guyyaa kaleessan dhaggeeffadhe sagalee isaanii immoo asirratti fiduu hin barbaanne wantoota jajjabaataa ta'anii dubbatanii jiru waan ta'eef kan ammoo chaanaalii irratti fidee isin dhageessisuu hin barbaanne. Sababiin isaayyuu egaa wantoota tokko dubbatanii jiru waan ta'eef jechuudha namni suni. Akkasumallee anis daa'ima qabaa. Daa'imni koo waggaa 11dha. Anatu mana barumsaa keessaa. Anatu nyaata ishee hundumaa kennaafi nyaanni ishee saatii jalaa darbinaan waan ishiin taatu anatu beeka. Mucayyoon kun immoo alaafinnatti fudhattee kanaafiyyuu sammuun ishee miidhameera. Sammuun mucaa kanaayyuu deebi'uudhaaf saatii yeroo barbaachisaa. Kanaaf ani nan fudhadha jedhanii dubbatanii jiru jechuudha. Akkasumallee waan baay'ee dubbatanii gooftaan isaan eebbisu jechuun jaaladha. Egaa haadhonni tokko mijachuu dhiisuu danda'a. Haala salphaadhaan miti namni unkaan isa kana dhiisaatii isachi deemanii jiraatanii minaamina dhiisaatii nuti gaafa biyya Arabaa dhufnuyyuu bu'aa bayii baay'ee qaba. Wantoota baay'ee egaa nama barbaachisa jechuudha. Waaqayyo ijoollee kanaafi haala akka mijeessu waaqayyo isaan gargaaru. Ani garuu baay'een gammade dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Maaliif namni hundumtiyyuu rakkinaa argeera, hundumti keenya iyyuu rakkinaan ni beekna. Maatii keenya birattis guddannu maalis taanu namni rakkina wallaalee hin jiru. Karaa garaa garaatiin rakkina argineera jechuudha. Mucaan kun immoo umurii kanatti ija namaarraa karaarraa waaqayyo yeroo ishee kaasuudhaaf yeroo ishee guddisuudhaaf jedhu baay'een gammada jechuudha. Baay'een mana kan hin jedhamne. Maaliif mucayyoon kun akkasumallee abbaan ishee osoo biyyaadhaaf hojjetanuu kan lubbuun isaanii darbee waasiin qabdu. Akkasumallee maali namoonni baay'een makiinaa abbaa miliyoona 24 qabatu waliif yaaduu dhiisuudha, balbala cufatanii nyaachuudha minaana jedhanii eeyyee dhugaa dhagaa namni bara kanaa namaaf hin yaadu. Barrabboota keenya garuu kana hin turre. Kanas ta'ee kana dhugaadhaan baay'een gammade, baay'ee natti tolee jira jechuudha. Yeroo ijoolleen kun yaadatamanii anis akkan ofii kootiidhaaf yaadatametti kan ani fudhadhe jechuudha. Gooftaan isaan haa eebbisu. Egaa hiyyeessa kan ta'e, kan fira hin qabne, kan lammii hin qabnee fi waaqayyo tuttuqee waa kaasa. Waaqayyo tuttuqee waa kaasa. Lafa rakkinaa, lafa gidiraa akkasumallee hojjattee eebbifamuu kan dadhabde waan gootu kan dhabde siif waaqayyo guyyaa qaba. Fayyuu kan dadhabde ceebboo garaa garaa keessa kan jirtu yoomi kan koo kan jettu waaqayyo siif guyyaa qaba. Waaqayyo gatee nama hin gatu. Waaqayyo nama kaasa. Ijoolleen kun yoo biyya sana deeman barumsa isaaniillee seeraan baratu. Qulqullina isaaniillee seeraan akka isaan eeggatan akkasumallee bakka ani ifatu baaf jedhee nama fudhadhe dhugaa ifatu baaf seenaa isaaniitu jijjiirama. Waaqayyo seenaa isaanii hin jijjiira. Seenaa kee hin jijjiira. Anguyyaa kaleessaa tokko
obboleettii tokkorraa wayin dhaga'ee biyya Arabaa keessa jirti isheenillee. Ergan biyya Arabaa dhufee waggaa 10 homaa tokko illee hin qabu ani duwwaadhuman jira jettee jechuudha. Yeroo tokko waggaa 10 hojjettee akkamittiidhaan duwwaa taati hin jedhama. Namni immoo waggaa sii lakkaa waan ati keessa jirtu miti kan sii lakkaa'u. Intalli beluu erga biyya alaa deemtee waggaa manaati edda akkana taatee waggaa manaati jedhu malee waan ati keessa jirtu kan beekan hin jiran jechuudha. Namoonni immoo yeroo komentii barreessaniif qabannaa wallaaluu keeti waan akkaataa keetti gootu wallaaluu keeti kan jedhan jiru. Haa ta'uyyuu malee jechuudha lafa kana keessatti yeroo baay'ee dhugaadha dhaloonni hin eebbifaman akka daanawatti kanii jalaa nyaatamu otoo waan tokko ittiin qabateen kan deebi'anii galan kumaatamni isaanii jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee irratti hojjetanii achirraallee irratti qunaaranii waan baay'eetu jira jechuudha. Yoo ati jabaattee waaqayyo waan matteen alatti jechuudha. Ati yoo waggaa 10 kanaan booddee waggaa 10 hojjetteeyyuu siif hin darbu jedhanii fa'i mucaa kanaaf komentii barreessu jechuudha. Saakolojiin ishii wayin dammoo sammuu ishii hammamtu qaba. Akkas godhiitii akkana godhii jedhanii wal jajjabeessuun baay'ee gaariidha. Wal kaasuun baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo kanadha isiniin jechuun jaalladha. Wal jajjabeessutu caalaa wayin dammoo mucayyoon kun maatii ishii gargaaruudhaan obboleessa ishii barsiisuudhaan wantoota garaagaraadhaan qoyaan ofii kootii boru hojjedheen argadha. Boru ofii kootiidhaaf kana nan ta'a bira nan ga'a. Yoo waggaa amma kana hojjedheera ta'ee isa waggaa kanaa harka kootti qabadheen qoy dura maatii koo kaasaa qoy maatiin koo ka'anii qoy maatiin koo jijjiiraman jettee yeroo ishii gubuu sa'aatii ishii gubuu dandeessi guyyoota ishii waggoota ishii gubuu dandeessi. Haa ta'uyyuu malee maatiin amma tarkaa qabdutti firra amma tarkaa qabdutti hiriyaan amma tarkaa qabdutti gaafa tarkaa dhabde sigatee sirraa deema lafa onaa keessatti siniin jechuun jaalladha. Gooftaan koo sinaa eebbisu maatiin koo dubbachaa jiru viidiyoo waraabuudhaaf naaf hin mijanne siniin jedha. Sanas ta'e kana baay'ee gammadee jira. Gooftaan haa eebbifamu. Sinis akka baay'ee gammaddan abdiif amantii guddaan qaba siniin jedha. Waaqayyo ammayyuu namaan kan dagataman firaan kan dagataman qomoo kan dagataman zariif kan dagatamaniif nama haa kaasu. Dhaamsa gootii eebbifama.